UFO ilaalchisee gabaasni waraanaa USA'n dhiyaate haaraan maalidha? Baroota 1960 Yooyaa Ashamaa kam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Baroota 1950mootaa fi 60moota keessa namoonni UFO argine jedhan itti heddummaatee fi yaalii xiyyaarotaa basaasaa fi teekinooloojii hawaa USA geggeessaa turteen akka ta'e gabaasi Pentagon goolabe. Itti dabaluunis mootummaan Ameerikaa uumamoota dacheen alaa wajjin quunnamuusaaf ragaan hin jiru jedhan aangawoonni. Kanneen UFO jedhamuun gabaafaman hedduun isaanii meeshaalee madachee kanatti jedha gabaasni koongireesiif jimaata dhiyaate kun. Haa ta'u malee aangawoonni Pentagon qorannoon kun amantaa uummataa uumamni dhala namaa hin taane dachee daawwataniiru jedhu akka hin jijjiirsisne ni fudhatu. Sagantaaleen televezyiinii, kitaaboleen, fiilmiif qabiyyeen intarneetii fi marsaaleen hawaasaa UAP irratti hojjetaman dhimma kana irratti marii godhamu irratti olaantummaa qabaachuunsaa hin oolu jedha gabaasni kun. Gabaasni haaraan kun qaama yaalii mootummaan waa'ee wantoota balali'anii fi adda hin baafamne UFO yookaan akka aangawoonni waamanitti UAP qorachuuf taasisudha. Qorannoon kunis marii banaa qondaaltota naasaa wajjin godhame. Akkasumas gaaffiif deebii koongireesiitti taasifamee hammateera. Gabaasni waajjira Pentagon keessaa All Domain Anomal Resolution Office jedhamuun gadhiifame kun yaadni hawaasaa wanta miidiyaa irratti arguun dhiibbaa jala jiraachuu hima. Qorattoonni kunneen waa'ee seenessa cimaa tokko kaasu innis mootummaan xiyyaara samii fi qaama uumama dacheerraa hin taane argateera. Akkasumas hojii isaa eeliyaan wajjin wal qabatu iccitiin qabachuuf dhamaa kan jedhudha. Dubbii himaan Pentagon akka jedhanitti qondaalonni gabaasa kana sammuu banaa ta'een kan itti adeeman ta'us uumamni biraa lafa keenya dhufuu isaaniif ragaa tokko illee hin arganne jedhani. Dhaabbanni Gaalaaf bara 2021tti yaada uummataa walitti qabeen lammiileen Ameerikaa parsantii 40 ol ta'an xiyyaara samiin dachee kanarraa hin taane addunyaa keenya daawwachuu ni amanu. Lakkoofsi kun ganna lamaan dura parsantii 33 irra kan ture innaa ta'u daran ol guddate. Waajjirri Aaroo gabaasa kana miidhaasee kuusaalee ragaa fi faayilota icciitiin qabaman sakatta'iinsa kana malees qorannoowwan mootummaan geggeessee hanga 1945tti duuba deebi'uunis ilaalanii jiru. Kana malees qorattoonni taateewwan xiyyaara samii qaama uumamaa dachee irratti hin taane jedhamanii argamanis biraa deemuun qorataniiru. Isaan keessaa inni tokko taateen bara 1961 xalayaan waa'ee UFO miliqee bahedha jedhamuun soba ta'uu bira ga'anii jiru. Saamudiin xiyyaara samiin uumamaa dacheerraa hin taane jedhamee fi meeshaalee dachee biraarraa hojjetamee jedhamee dhiyaate soba ta'uu fi albuudota maagneeziyemii, ziink, bismaaz irraa kan tolfame ta'uu mirkaneessan. Gabaasi kun teekinooloojiiwwan haaraa 1950 fi 60moota keessaa gabaasaalee UFO argineerraa jedhaniif sababa ta'aniiru jedhanis tarreessanii jiru. Isaan keessaa baalloonii fi afuuffee ol ka'iinsa guddaa balali'anii fi xiyyaara basaasaa U2 jedhamu keessatti argamu. Baalooniin gosa kanaa 1947tti dhiyeenya Roosweel bulchiinsa Niiw Meeksikootti kufee caccabe. Gaafas namoota hedduutu UFOdha jechaa ture. Gabaasaalee UFO argineerra jedhamuun dhiyaatanii fi walakkaa ol sakatta'aman keessaa balalii basaasa USA akka turan ragaan dhaabbata tikaa biyyattii CIA ni mul'isa. Pirojektoonni qorannoo icciitiin geggeeffaman turan xiyyaarota geengoo ta'an yookaan saahinaa fakkaatan kan itti yaalamaa turanidha. Kunis namni baay'een xiyyaara samiin qaama dachee irraa hin taane boca akkasii qaba jechuun akka yaadan taasisee jira. Kanaafis akka fakkeenyaatti kan kaasan xiyyaara waraanaa Kaanaadaa boombii darbatu VZ-9AV Avrocar boca akkasii akka qabu kaasu. Xiyyaarri waraanaa geengoon ta'e kun achumaa bakka dhaabbatirraa ol ka'ee balali'uu fi achumatti qubachuu danda'a. Miidiyaaleen Itoophiyaa dhimma amantaa gabaasuu ni lagatu. Qorannoo hawaasa Itoophiyaa keessatti amantiin jiruuf jireenya hawaasaa biyyattii keessatti bakka guddaa qaba. Garuu ammoo miidiyaa irratti agasmara mitii jedha qorannoon tibbana ifa ta'e tokko.
Qorannaan miidiyaa fi amantaa Itoophiyaa irratti hojjetamee biyyattiitti uummanni parsantii 98 amantaa kan qabudha jedhamee akka himamu ibse. Haa ta'u malee miidiyaan waa'ee amantaa tuquu akka qaanfatu mul'isee jira. Qorannaan hayyoota lama Yuunivarsiitii Kolleejjii NLA Kiristiyaan Saandiitti Piroofeesar Gaazexeessummaa Piroofeesar Teree Sjeldaal Noorweey fi achuma Noorweetti Yuunivarsiitii Osloo Meetiroopoolitaanitti gargaaraa olaanaa Piroofeesaraa Gaazexeessummaa fi Koominikeeshinii Dr. Mulaatuu Alamaayoon hojjetames kan fuula 60 qabu yoo ta'u, hariiroo miidiyaa fi amantaan seenaa Itoophiyaa keessatti qabanii fi amma irratti argamu sakattee jira. Hariiroo miidiyaa fi amantaan kaleessaa fi har'a qaban maal fakkaata? Maaltu jijjiirame yookaan fooyya'e? Sababni ammoo maali? Seekularizimiin akkamitti hubatame? Miidiyaan dhimmoota amantaa lagachuu qabaa? Dhimmoota kana irratti BBC'n Piroofeesar Terees Keejaa waliin gaaffii fi deebii taasisee jira. Hariiroo miidiyaa fi amantaa kaleessaa fi har'a. Piroofeesar Tereen qorataa gameessa lammii Noorweey qorannoo 52 maxxansiisanii fi kan waggoota 20 oliif miidiyaa fi gaazexeessummaa Itoophiyaa irratti qorannoo bal'aa taasisuun barsiisuun beekamanidha. Qorataan kun bara bulchiinsa Impaarii Itoophiyaa hanga bara 1974tti amantaan Ortodoksii fi bulchiinsi biyyattii hariiroo cimaa kan qaban ta'uu kan kaasu bilisummaan amantaa yeroo jalqabaatiif heera 1955 fooyyee keessatti akka tumamee dubbatu. Bara 1963tti ammoo miidiyaan raadiyoo sagalee wangeelaa raadiyoo Voice of Gospel jedhamu kan afaanota 14 tamsaasu waldaa addunyaa Luuteraaniin Finfinneetti hundaa'e. Manni amantaa Ortodoksii gaazexaalee 3 qabaattus raadiyoon kun miidiyaa elektirooniksii amantaa biyyattii isa jalqabaa ture jedhu. Mootummaan Dargii ammoo bilisummaa amantaa dhorkuu qofa otoo hin taane abbootii amantaa fi amantoota dararaa fi ajjeechaa turuu kaasa qoratichi. Haaluma sanaan bara 1979tti Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii yeroo sanii Abuuna Tewofiloos dabalatee namoonni amantaa ijoo ta'an ajjeefamuu fi ari'atama hamaa keessa turuu itti dabaluun kaasee jira. Miidiyaan amantaa tokkollee akka hin eeyyamnee fi warreen duraan turanillee gariin isaanii cufamuun kaan ammoo mootummaadhaan akka dhuunfataman yaadachiisa qorannoon kun. Dabalataanis raadiyoon sagalee wangeelaa kan bara mootii Haayile Sillaasee hundeeffame bittimsuun bara 1977tti gara sagalee raadiyoo warraaqsa Itoophiyaa raadiyoo Voice of Revolutionary Itoophiyaatti geeddaramuun sagalee hololaa ta'ee jira. Caamsaa 1991 dhufaatii garee hidhattootaa fi kufaatii Dargii hordofee mootummaan EPRDF bilisummaa miidiyaa Itoophiyaatiif faara tole. Haala kana keessattis miidiyaaleen amantaas gara fuulduraatti dhufuu eegalan. Haaluma kanaan bara 1990 yeroo jalqabaatiif gaazexaaf barruuleen amantaa Islaamaa dubbistoota bira gahaa turan. Bara 2002tti barruuleen dhaabbilee amantaa 14 ministeera odeeffannootti galmaanii akka turan kaasa qorannichi. Qorannoon kun ragaa ittiin bulmaataa bakka bu'ootaaf qabiyyee miidiyaalee mootummaa dhuunfaa fi amantaa irraa argateen kan geggeeffame yoo ta'u, hiikoo fi hubannoon seekularizimii yeroo yerootti hariiroo miidiyaa fi amantaa irratti dhiibbaa akka uume kaasu hayyuun kun. Dhimmoota wal-dhabdee amantaatiin wal qabatee ilaalchisee miidiyaaleen hawaasaaf dhuunfaa uwwisa kennaanis miidiyaaleen mootummaa garuu akka hin arginetti ija irraa qabachuu akka bira taran kaasa qorannichi. Miidiyaaleen yoo gabaasanis osoo madda dhibdee sanaa eenyu waan sana akka raawwatee fi waan inni fiduu malu hin tuqin fuulchaa fi fireemii wal danda'uutiin dhiyeessu yookaan ammoo qoqqooddii nuyis fi isaan jedhuun gamanaaf gamas irraa akka haguuggii kennaniiru. Miidiyaaleen carraa bal'aa argatus dhimmoota sasalphaa irratti xiyyeeffatu. Bara bulchiinsa EPRDF ukkaamamuu dhimmoota amantaa fi walitti bu'iinsa hambisuu akka sababa ijootti ka'us waggoota 27f televezyiiniin mootummaa garaa garummaa amantaalee ijaachi as dhuftee dhumaa rakkoo muutiin gabaasaa turanii jedha. Adeemsi waltajjiilee hawaasaa irratti amantaalee dhiibuu yeroo muummeen ministeera Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufan geeddaramuu kaasuun weerara koronaatiin walqabatee miidiyaaleen mootummaa kallattiidhaan abbootii amantaa garaagaraa dhiyeessuun kadhannaa fi sirna amantaa biroo raawwachaa akka turan yaadatan. Jijjiiramni kun hundi kan ta'e ammoo osoo imaammanni miidiyaa fi amantaa gidduu jiran hin geeddaramin ta'uu kan kaasuun haalli kunis
Yeroo muraasaan booda waldhabdeen amantii garaagaraa yeroo uumametti miidiyaaleen mootummaa dhimmicha irratti akka ija qabaatan taasiseera jechuun ibsa. Piroofeesar Teereen akkaataa miidiyaaleen Itoophiyaa dhimmoota amantaa itti gabaasan ilaalchisee waldhabdee amantaa dhiyeenya biyyattiitti uumaman addumatti ammoo abbummaa addabaabayii masqalaa fi taateen qoqqoddii mana amantaa Ortoodooksii Itoophiyaatti uumame akka fakkeenyaatti fudhatamuun xiinxalamee jira. Gabaasni miidiyaalees marragaa gar-tokkoo paartii biyya bulchuu fi abbootii amantaa irratti kan hundaa'ee yaada garaagaraa kan hin keessumsiisne gamaaf gamas kan dhaabbate xiinxala gadi fagoo kan hin qabne qoqqooddii nuyiif isaanii irratti kan hundaa'e firoomsuuf diinomsuu sobaan walimachuu maqballeessi irratti kan bu'uureffate ta'uu qorannichaan adda baasuu kaasu. Mootummaan dhimma amantaa keessa amantaanis dhimma mootummaa keessaa akka hin galle heerii mootummaa 1995tti tumus abbootiin siyaasaa Itoophiyaa garuu bifa garaagaraatiin dhimmoota keessoo amantaa keessa seenuun yaada seekulaariizimii akka cabsan haasaa